haaret waraana keenya deebitee jaallatee kun eenyuun taa'ame baqattoota Oromoodhaaf dhiisanii jiru uummata keenya kan dhiisanii jiru hawaasa keenya ta'aa jiru kanaan ta'a akka ajaa'ibaatti horsan gaggeeffannee jaarmee isaan diinee balleessine jaallubuutti deebifnee falmaa baroota dabree kan hundi hokkee isaan qabne qeerrootti kaasuudhaan akka isaan biyya gadhiisanii deemnee kan goone jiraattoota biyya kana jiran biyya hunda addunyaa kana maccalee jiran wal quunnamuun ijaaramuudhaan soorsii keenya qabeenya keenya waan hundeen walitti fiduudhaan tattaaffii goonee hanga Tigireen biyya san gadhiiftee deemu kan godhe qabsaa'ota Oromoo isin kana galatoomaa ammas dinni deemee irra guddaan namaa warri adda bilisummaa Oromoo ni maraatanii mootummaa Oromootiin loluu feetanii ammas amma ganama kana masalaadatti nama sadiitti ta'ee ganama irraa nama intala garaa qabduudhaa fi barsiisaa tokkoo fi nama biraa tokko nama geessaa jiran akka malee dhiha Oromiyaadhaanis dirree waraanaatti malee jiru. Irra guddaan nama Oromoodhaa ta'e amma immoo mootummaa Oromoodhaatti loluu hin jedhin mootummaan Oromootiin hin lolla maaliif hin lolle hanga mirgi uummata keenyaa kabajamutti uummanni keenya qe'ee gubbatti akka inni barbaadetti ijaaramee akka inni barbaadetti asxaa fedhe qabatee gaaddisa ijaa tolfate jala hanga jiraatutti keenyaanis ni lolla ambaanis ni lolla abbaa fedhenis ni lolla kuni aktiivistii jechuun ta'aniituma waan fedhan wanni godhuudhaan haqa uummata fiitiif dhaabbachuu kuni mirga keenya waan Sudaanis hin jiru dhiidhaanis karaa fedhenu haqa uummata keenyaa mirga uummata keenyaa kabachiisuudhaaf waan barbaannu hunda goonee kabachiifannaa baga jiraattan oduu isin hin jiraanne waan nama dubbadhe kanatti godhuu hin dandeenyu diinni akka barbaadetti dirree Oromoo keessa waan barbaade godhee jiraachuuf hiree argatee ture jiraachuu keessaniitu akka isaan hin jiraanne isaan godhee haala hamaa manu qabate kanaas akka wal qixxeeffannu akka tolfannu qabsoodhaan isin beeksisuudhaan barbaada.
irra gahe akka seera dhihaatu. Kun waan waliif irra dabruu hin dandeenyedha. Kaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo hin kaasnu. Sabni Oromoo haa murteeffatu. Sabni kun barbaadu Itoophiyaa dimokiraasiin hojii jiraadhaa haa jedhu. Yoo fedhe hiree murteeffannaa ifitiyyaa fi murteeffadha jedhu gaafiin kun uummata kaasuu danda'a, uummata dhiisuu danda'as haa jechuudha. Kaan sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo odoon jijjiiramne akka jiru qabanne akka biyyaan seennu, biyya seennee sagantaa keenya uummata keenya keessa bobbaanee barsiisuu akka dandeenyu, waajjiroottan keenya kadhaabaa akka deebi'an, tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo kaguulallee hammaa kana, kaan waajjiroota oraadhaa, waajjira Maccaatuu Lamaa kan mootummaan federaalaa cufe, kanneen cufti akka nu deebi'u sanirrattis qabeenyi keenya kan yeroo san saamame akka deebi'u kana cufarra walii gallee jechuudha. Gaafiin guddoon waraana bilisummaa Oromoo jechi isaan ja'an waan ajaa'iba isinitti ta'u, waraanni kun nutiifis keenya ilmaan Oromooti. Kana booda dantaa Oromoo waliin tiisinaa. Kanaaf waraanni kun isin qofa yaadan ta'in nutis yaadanu ta'uu qabaa yeroo ja'an waraanni kun waraana bara dheeraa dirqama adda addaa fudhachaa ture. Waraana kana akkanuma gartee facaafnee karaa nagaatii waan ni goonan jennu waraanni kun bifa qabaachuu qaba. Bifti isaa waraanni sochiirra jiru ammaa kun sochiisaa dhaabee yeroodhaaf ceasefire gaafa tarkaanfiin fudhatinaa inneen san tarkaanfiin akkan fudhamne yeroon godhamu waraanni kun akkuma jirutti waraana federaalaa humna ittisa Oromiyaa poolisii Oromiyaatti akka dandeettii isaatti kan dandeettii ogummaa biraa qabu mootummaan hojii akka laatuuf ammoo galeetiin hawaasatti makama hawaasa keessa deebi'u ammoo an hawaasaa miseensa dhaaba kiyyaa ta'ee dabballee dhaaba kiyyaa ta'eetiin itti fufuu barbaadu isaaniis mirga kana cufarra wal mari'atame jechuudha. Haaya ja'amee gaafa walii galame waraana 1,300 kamooraa ardaay galesanii naannawa Shaashamannee cinaa ona Arsii jechuudha. Waraanni san kan irra deebi'amee beekamuu qabu waraana qabsoo hidhannoorra ture miti. Waraana leenjiirra turedha. Waraana leenjii adda addaatti leenjiyaa ture. Kan biyya ollaa turedha jechuudha. Waraanni keenya kan akkuma jiru zooniilee isaa keessatti hidhannoo isaatiin ture jechuudha. Kana gaafa irra walii galamu kanarra walii galame. Gaafiin balbaltuun amma ka'aa jirtu ummataaf ifan taane waan je'utu jira. Yeroo san waan dhaabbotan biraatis qabsoo hidhannootirra jiraniif hidhannoo waan qabaniif kun keenya waan ta'eef rakkoo waraanaatti as keessa waan dubbannee jirruuf akkanuma qabnaa haga yeroon gahu waan je'utu ka'ee jechuudha gara isaaniitirraa. Yoo nuti kana hin hiikachiifnu waraana san immoo kan jenne qaamni biraa kan mormitoonni biyya san keessaa dubbii kaasuu maluu waan je'u irratti wal amantiidhaan godhame kun 300 aldaayitaa seene san yeroo dura dhaqan hala tokko hogganoonni adda bilisummaa Oromoo dhaqanii ilaalan hala tokko achi booda gaafanii dhaqama je'u daangaa isaan jidduu uumame jechuudha. Akka waraana kana bira hogganni kun dhayne godhame odoo kun kanaan jiru waraana kanaan hogganni keessan dhufee isin laaluun barbaadu waraanni keessa hogganni keessan nurratti isin facaasee isinuu quban qabu maal jedhu waraanaa fi hoggana kana jidduu rakkoo uumuu jalqabe. Wanni gaarii waraanni keenya gaafa naannawaa jirurraa socho'u haala itti deemuu fi haala ta'uu deemullee garii waan akeekameef yoo gartee haalli kanaallee dhufee akka wal hubannu jechuudhaan wal hubannoo gaariidhaan wal gorfamee adda seena dhiifama guddaa namni daa'ima qabu yeroo hunda harkisaa irruudha. Wal mari'annee adda deemne jechuudha. Ijoolleen teenya waraanni keenya gaafa isaan san godhan akka shiraaf godhan irra ga'ame jechuudha. Mooraa addaayitaa san keessatti yeroo isaan dhufaasa itti dhufaasanillee quba qabdan je'een abdadha. Ijoollota achi keessa dhukkubsatan kan addaayitarra fuudhanii haakima Adaamaa geessanii akka sareetti mana haakimaa keessa gatanii turanilleedha jira. San cufa odoo jalaan hafin mee haa waluma keessa qabnu haalli kun boru sirraawaa maal jecha waluma jajjabeessaa turre jechuudha. Dubbiin sirni kun kaasee keessaafuu ijoolleen TPLF tun kaafte waan arra ka'ee miti. If booda deebi'an waan takka mallee jechuu barbaada. Gaafa September 15 gaafa biyya seenne jechuudha Oromiyaa seenne torban san dura sirriitti haa wal hubannu torban san dura qaama adda bilisummaa Oromootiin
geejjiba biyya Asmaraarraa asiin dhuftan nuutu isiniif ergaa isin qophaa'umaa bara dheeraa qabsoorra turtanii ja'amee waadaa galamee jechuudha. Gaafa biyya san dhaquuf guyyaan 3 hafu geejjiba san kaansal godhan jechuudha. Geejjibni hin jiru waan jedhu. Galanni miseensota keenyaaf, galanni qabsaa'otaaf, galanni hacufa keenyaati namuu akka danda'utti asii achi ja'amee gara damee diinagdeeyin akka isaanumarraa xayyaara chaartaraa haaga nama 90 fuudhu kireeffannee biyyaan seenne jechuudha. Yeroo biyya seennu koree qopheessituu simannaatiin hogganoota nama 40f hoteela qabne geejjiba makiinaa airpoortiirraa itti fuunu kireessinee fi jirra. State of dinner qopheessinee jirra. Humaa hin yaadinaa ja'ameen. Ni dhagamaa mi jalgarbi? Okay. Humaa hin yaadinaa ja'ameen. Guyyaa nuti dhayne airpoortii odoo xayyaarri hin qubatin koree qopheessituutiin geejjibni hin jiruuti if dandayaa ja'an. Ijoolleen achii oriitee geejjiba san akka taatee baaftee jechuudha. Seenaa please. Akka taatee baaftee jechuudha. Odoo bakka simannaa san jirru lafa masqal addabaabaayii ja'an san odoo jirru ijoollota bilbilanii deebi'anii hoteelli hin jiruuti bakka bultan barbaaddadhaa ja'aniin. Galanni ilmaan Oromoo achi keessa jiru haa ta'u, galanni qeerroo bilisummaatiif haa ta'u, asii fi achi fiiganii hoteela ilillii san akka kireeffamu godhame jechuudha. Waan tokko kaniin hin daganne gaafa deemnu nu cufti miseensotaan adda bilisummaa Oromoo marii godhanne keessatti qabsoon teenya qabsoo ifirra hirkannooti. Biitti deemnu biyya teenya illee taatu mootummaa itti deemnu waan beeynuuf namuu haif danda'u ennee waan walitti dhaammannee ture miseensotaan keenya hedduun isaanii ifirra hirkatanii deeman jechuudha. Galgala gaamma hoggaa bakka hoteelaa san dhaynu hiraanni kaansal teemas state of dinariin kaansal ta'e jedhan nuti hiraataa fiifuu if beeynaa hiraata isaaniitis waan barbaannu hin qabnu waan ittiin fudhanne jechuudha. Shirri arra jalqabame kun yeroo san jalqabe amma ifa haa bahu malee kanatti aansee maaltu ture hidhamtoota Oromoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo warra mana hidhaa keessa rakkateef jennee eventii tokko qopheessine. Sanirraanis artistoota Oromoo warra kalee qabsoo tanarra wareegaman maatii isaaniitiif warra arrallee wareega kannaa jiran warra mana hidhaa keessatti dararamaniif jennee sanis eventii biraa qopheessine jechuudha magaaluma Finfinnee keessatti. Kanaas guyyaan 2 gaafa nurratti kaansal godhan jechuudha eventii lachuu. Amma odoo kun jiru bobbaa keenya jalqabne gaafa bobbaa keenya jalqabnu nuti guyyaa tokkollee odoo waan irra walii galle ummata keenyaaf hin ibsin ka irra dabarreen qabnu. An akka carraa ta'ee lixa Oromiyaan nagahee qeellam wallaggaa keessan ture guyyaa 15f guyyaa tokkommoo Walloo Kamisee fi Sanbateedhaan ture guyyaa tokko Karrayyuu keessan ture. Bakkaan dhaqu kana cufatti waan irra walii galle qabxiilee san tuttuqaa turre. Maaliif qabxii san tuquun barbaachisaa ta'e talking pointii nuti qopheeffanne keessatti ijoo waan ta'e waan mootummaa kana hojiirra walii galle himaa turre jechuudha. Yeruma sanuu ammallee qabsoo hadhooytu gaggeessinaa. Qabsoon karaa nagaa qabsoo laaftuudhaa miti. Odoo nuti ummata keenya hojii akkana wal simachaa jirru waan isaan Facebook irratti barreessaa turan agartan keessaafuu itti gaafatamaa dhimma baadiyyaa namni jedhamu Addisuu Araggaa maaliif jecha isaa waan ta'eef isa maqaa isaa kaasuu barbaade malee silaa kaasuullee barbaachisaadhaa miti. Siyaasaan simannaa kun dhaabbachuu qabaa. Guyyaa duraa jee guyyaa itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu qabaa jee. Wanni waraana bilisummaa Oromoo kun issue sensitive ta'edha. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraana mindaan kafalamee fi loluu miti. Waraana aangoo dhuunfaa nama tokko tiisuu loluu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana lubbuu isaa uummata Oromootiif kannee odoo ittiin kafalaminiif saba kiyyaaf je'een wareegama. Mirga uummata kiyyaa biyya tiyyaan tiisa jee wareegama gatii waraana je'ee lolu gatii ta'eef nuti waraana kanarratti akka qoosan hin barbaanne. Kallattiidhaan itti dubbanne jechuudha bulchiinsa Oromiyaatti waan hogganoonni keessan godhaa jiran sararaa Facebook kanarratti waa'ee waraanaa sila baasuu baatanii gaariidha. Waliigaltee keenya gaaga'ama itti fiduun ooluu jenneen ture jechuudha. Jarri irra deddeebi'anii jechaa turanii dhumarratti
eenyutu eenyu hiikkachiisaa ka jedhu Jaal Daawit Ibsaa dubbate jechuudha. Gaafa lixa Wallaggaa guyyaa 15f magaalota adda addaa keessa deemnu dubbii waraana bilisummaa Oromoo ibidda taate balbalti naannawa sanii. Ummanni waraana bilisummaa Oromoo jechuun ummata naannawa saniitiif dhiha Oromiyaa guutuudhaaf agartuu ijaate jechuudha. Akka nama agartuu ijaasaa baay'iseeti. Gaafa dubbii waraanaa nukkaatu waraana ka hidhachiise ummata Oromooti. Ka hiikkachiisus ummata Oromooti. Maaliif waraana kana kan nyaachisaa jiru, obaasaa jiru, jiraachisaa jiru ummata kana waan ta'eef jechuudha. So dubbiin waraanaatuun belbeltee kara biraa deemte naannawa beegii fi naannawa mandiitti beegii fi kobor naannawa dhaynatti waraanni bilisummaa Oromoo najjo beegii kobor jechuudha. Bakka sadeen kana gidaamii bakka afran kana waraanni bilisummaa Oromootii fi waboonii fi waraanni Oromiyaadha wal keessa jiran jechuudha. Wal keessa deeman. Gaafa deemnu nu dura ka deemu waraana Oromiyaati nuti jidduu tana waboodha wajjin deemna kan booda deemu poolisii Oromiyaati. Jaallan maalii wal sodaan hin jiru hoggaa jennuti wal dhuunfannee jirra. Rasaasa kalee walitti deebifnee hojii laqamna. Ja'anii ijoolleen karaa kaaniin ijoollee Oromiyaati hoggaa dubbifnu waraana Oromiyaa nuti kalee wal dhiisaa turre kana booda wal dhiisuun barbaannu isin jabaadha. Gaafa amma waraanni Oromiyaadha. Waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu didu waraana federaalaa fidanii achi gannaqan jechuudha. Manguddoon baatee yeroo adda addaa wanni kun akka dhaabbatu, wanni kun karaa malee nu oofaa ja'amee dubbatame. Ka dubbatamu kana keessatti haaya ja'amee gara lachuuti manguddoonni dheetti waan arra manguddoon jettu boru diigan jechuudha. Mootummaan kun dhumarratti waraana naannawa sanii komachuu eegalan. Waraana ummanni waraana himachaan jiru, waboo himachaan jiru. Ummanni waraana keessan himachaa jira. Ka ummata ajjeesaa jiru, saamaa jiru keessanii. Waliigaltee teenya gaafa goonu haga wanni kun xumuramee mooraa takka deebi'u isinis naannaa waraanni keenya jiru hin dhaqina. Waraanni keenyas tarkaanfii akka hin fudhanne labsa gooneefii jirra jenneen. Kanarra waliigalle. Odoo kanarra waliigallee jiru waraana dhaqanii tuttuqan. Waraanni kun ittisuu mirga qaba bakka isaan jiran iyyootti dhaqan. Isaaniinis sanuma inni. Walitti hin dhaqinaa isaanis mooraa isaanii jiran isinis bakka isaanii hin dhaqinaa inni. Kana diidanii dhayxanii. Waraanni kun ittisuuf ummata isaa ittisuuf mirga qaba. Inni jala murreetti himne jechuudha mootummaa kanatti. Odoo kanaan kana jirru warri Banishaangul naannawa sanitti du'e jechuudha. Warra Banishaangul qaamni dhawe hin beekamu. Maaliif yoo inni qaamni warra Banishaangul naannawa san socho'a. Qaamni mootummaan socho'a. Qaamni keenya ni jira jechuudha naannawa san. Yoo qaama keessanii godhee tarragaa fida. Ammoo rakkoon naannawa dhiha Oromiyaa kaate ji'a sadii dura referensii VOA dhaggeeffachuun ni danda'ama. Odoo warri san hin dhumin duratti ji'a sadii namni 13,000 naannawa sanirraa buqqa'ee lola guddaa deemaa ture. Lolli dhiha deemu jiru kunii fi waraanni bilisummaa Oromoo waan wal qabatu hin qabu. Yeroo itti isin ummata keenya dhaqqabuu dadhabdan gaafa waraanni bilisummaa Oromoo seenee irraa ittiseetu jira. Waraana keessan ka warri Banishaangul ajjeese waraanni bilisummaa Oromoo reefka fuudhee gaafa ummata kanne jira. Kana waraana bilisummaa Oromootiin maqaan xureessinaa. Kana keessa deebi'ee waraana Banishaangul keessatti korneelota warra Tigraay cilee dibatanii warra Banishaangul fakkaatanii meeshaa gurguddoon ummata keenya dhawaa turanii. Kanas isin harka jiranii beektanii waraana bilisummaa Oromoo irratti xurii taate cufa haqachuu isinitti hin dhiifnu enneen jechuudha. Kanuma waliin jenna. Amma dubbiin odoo deemtuu babal'achaa dhuftee odoo deemtuu sadarkaa amma jirtu kanarra dhuftee jechuudha. If booda deebiin gaafa biyya seennu akka kun dhufu ni beeyna. Hogganni arra seene kun lubbuu isaa murteessee seene. Ka keessa seenne ummata keenya. Hidhamuun mala, dhabamuun mala, ajjeefamuun mala. Qabsoon ammoo itti fuftii jedhamee seenama. Waan nuti sodaanneetu dhufe jechuudha. Wanni biraa tokko ka dhufe hin jiru. Kana harka ol aanatti keessaa harka qabu akka waliigalteen tun humna hin godhanne ka dhiibaa jiru warroottan maqaa Itoophiyaa leellisan ilmaan Minilikii fi keenyuma warroottan kalee mooraa qabsoo keessatti gufuu adda addaa ture arra achi bahee qaama OPDO ta'e kana jechuudha. Kun akka itti deemutti gara lachuutiifuu bu'aan fidu.
gara lachuutiifuu kasaara sababni nin kana je'uuf asiin kadhumu ilma Oromooti asiin kadhumu ilma Oromooti Oromiyaan dirree kubbaa lolaa ta'uun irra hin jiraatu ammallee irra deebinee jira kanaan wanni isinitti jirtan kun isin hin baasuu dhaabaa jenneen gatteenyee haa mari'annu gatteenyee furmaataatti hanninu odoo kana jennu ammas waraana keenya kius godhuu jalqaban waraanni keessan baankii zarafa waraanni keessan dubartii kana godha waraanni keenya dubartiidhaan hin hamatamu kaayu yuunivarsiitii fi koolleejii adda addaa keessan nama rakkisaa ture raayyaa keessanii jenne ammas kaanee manguddoo biraa Baqqalaa Garbaa Johar Lammii Beenyaa mucaa ganama kana hidhan waliin ergine jechuudha ummanni ifaa walabatti itti himan nuti raayyaa ittisa biyyaa kaja'an nurraa qaba waraanni bilisummaa Oromooti hojii rakkoon qabnu waraanni bilisummaa Oromoo bakka rakkanneen nu cinaa dhaabbata bakka Banishaangul nu dheween nurraa dhawu karakkoon fidaa jiru hawaa hataa jiru kaballeessaa jiru waraana mootummaati jedhaniin jechuudha Baqqalaa fi Johar akkuma achi deebi'anitti Abiyyi bira taa'an Abiyyiin ummanni kahimachaa jiru waraana keessan fakkeenya guyyaa san jaarsa ama 67 ol seenanii mana keessatti ajjeesan nama 60 bakka takkatti ajjeesan dhaabaa jedhamee itti himame jechuudha manguddoon kun accusationiin kun numa deebi'e ammas gaafa itti aan Jaal Daawit Jaal Mikaa'el Booranfaan ka'anii mas manguddoo fudhatanii dhaqan ka isaan arra dhaqan kalumtaa lola banan jechuudha naannawa sanitti kun wanni garsiisu mootummaan kun ijoolleen TPLF EPRDF tun karaa nagaatiin waa furu akka fedhii hin qabne ifa garsiisan jechuu ifa baasanii yoo dhugatti daangaan Oromiyaatu qabne yoo dhugatti Oromoodhaaf rakkatan tahe qeellamu Wallagga haaya Banishaanguliitu lola jira kanaannawa san dhaqee lolarraa isaan ittisuu dhoorke wabootu jidduu tana jira ka karaa cufu karaa baha Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaa hoo wabootu dhaqee ummata san dandamuu isaan dhoorke arra guyyaa arra jirru yeroo ammaa haasofnu kana cinaasan keessa nama meeqaa du'e Gujii keessatti kalee raayyaa ittisa biyyaa isaaniitiitu makiinaa baazuqaatiin manarra darbee nama meeqa ajjeese ummanni kana himachaa jiru naannawa san maarii dandamuu dhabayyoo as waboon jiraati achi hoo wabootu jira ka ummata fixaa jiru so dubbiin waboo isaan ja'anii goota waraana bilisummaa Oromootti qabsiisuu barbaadan waliigaltee tana diiguudhaaf waliigaltee tana diiguuf warroottan Habashaa dhaabotan amma afran waliigale kana wajjin dibbee qawwee ABO irratti labsuu afuufaa jiran jechuudha kun isaanillee milkeessuuf hin taa'u kun nama tokko milkeessuu hin taa'u qeeroon bilisummaa Oromoo kalee wareega qaalii kannite gaafiin abbaa biyyummaa akka mirkanaa'uuf malee akka waan dhiiga siitii fi lafeesii caccabsitee ifaa xiqqaa fidan kana akka fuudhanii habashoota kannaniifi miti warraaqsa qeeroon ganna 6 goote ganna 5 goote dhiigatti dhangalaas waboon achi qeeroon achi keessa arkamaa jira picture jijjiiramaa san keessa if arkaa jira tanaaf qeeroo fi waboorratti lolli kun labsame jechuudha haallimma isaan itti jiran nama qabuun kun nama sodaachisuudha nama babbaareessuudha akka namni abdii kutatu godhuudha hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo isaan dura taa'ee nu hiitan harka keessan jirra akka aadaa teessan tabartan nu dhabamsiiftaniis harka keessan jirra nullee ajjeesuu dandeessu jeen jechuudha warri arra dirqama kana fudhatanii miseensottan shanee gumiirraa haga gumii sabaatti hogganoottan dhaabaa waliigalaa miseensottan adda bilisummaa Oromoo qondaalottan wanni dhiibee Oromiyaa keessaa baasan jiru kana booda dhuman ummata isaanii keessatti wanni godhuun nurra jiru ka wareegameef kaayoo inni warra wareegame baasu ka hidhame hidhaarraa baasu mirgi Oromoon dhiigaan fidde ilmaan Habashaa harkatti hin deebi'u kana wali mirkaneessuun irra jira
karaa biraatiin torbaan dabre warri Gimboot 7 magaalaa Finfinnee keessa walgahii godhachuu isaanii quba qabdan. Mootummaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka hayyamee fi nama isaan eegu godhee fi sakuritii walgahii isaanii gaggeeffatan jechuudha. Walgahii adda bilisummaa Oromoo ta'arraa guyyaa waboo hayyamanii eega hayyaman booda magaalaa Finfinnee keessa walgahii godhachuu hin dandeessan jedhanii miseensota keenya 2 miseensa qeerootii fi qondaala adda bilisummaa Oromoo hidhan jechuudha. Kana hidhuun isaanii nama sodaachisuudha, nama baareessuudha. Ijoolleen tun hangam akka beektan ni beektan jedhee yaada. Lachuu warra mootummaa TPLF bara dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti adabbamaa ture. Warra hidhaadhaa miti rasaasin isaaniif booda deebisuu miti. Warra haqa falmachuurraa if booda deebi'uu miti. Haga tokkoof hidhan arra gadhiisan. Borus kabiraan ni hidhama. Rifachuun nurra hin jiraatu. Dallanuun nurra hin jiraatu. Xiiqii seenuun nurra jiraatu. Xiiqii seenuun nurra jiraatu. Gaafiin Oromoo hanga deebitutti. Mirgi Oromoo hanga kabajamutti. Haga dhiigni Oromoo kan dhangala'u dhaabbatutti. Qabsoon teenya itti fufuutu irra jiraata. Mootummaan kun addi bilisummaa Oromoo eega hogganni isaa biyya seene ji'a 4 burcuqqoo shaahii ittiin himatu. Burcuqqoo shaahii galanni miseensota adda bilisummaa Oromoo, galanni hawaasa Oromoo bara baraan jiraata. Odoo guyyaa tokko rakkatin, guyyaa tokkon gufatin, guyyaa tokkon dheebotin hanga guyyaa irraa hoggana kana ka jiraachisu jiru isin miseensota adda bilisummaa Oromootii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromooti. Arra hogganni OPDO ol bahee uteela irraa kafallee kana goonee fi jedha. Nuti shaanxara irraa fanneen dhayina. Miseensa keenyaa fi uummata keenya abdannee dhayina. Nuti warra isaan ganama uteelatti za'aa ifii fedhan nyaachisanii za'aa ifii fedhan masruufa irraa muranii nuti. Makiinaa nu gaafatan jedhan uummata keenyaaf galanni haa gahu. Guyyaa tokko isaan dura dhaabbannee makiinaan gaafanne, geejjiban gaafanne. Dheengadda biyya Asmaraati irraa makiinaa keenya geejjiba keenya 2 neqan. Uummanni Oromoo hagam takka akka adda bilisummaa Oromoo jaalatu, hagam takka akka qabsoota na jaalatu, hagam takka akka miseensota isaa jaalatu. Nama keessa dhaqee fi nama onne dhawata uummata Oromoo arkee beeku. Jaratti wanni maraatti akka saree maraatti olii gaffiitu bahiinsa guyyaa nuti dhayne namni miliyoon 6 ol bahesan booda adda bilisummaa Oromoo baduu qabeettee murteessite jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo TPLFis balleessuu hin dandeenye. Adda bilisummaa Oromoo ka balleessuu danda'u Waaqa isa uume qofa. Wayyaaneen itti dhangalaastee, itti bittee, itti khasaartee adda bilisummaa Oromoo balleessuu dadhabde. OPDO'n ammoo ni baddi. Akkamiin baddi? Amma dheengadda maal jedhan qondaalottan isaanii gabbanii hoogganottan isaanii. Caasaa teenya bakka iyyuu diigan, caasaa teenya kana godha. Manni gogaa harreetiin ijaarame hoggaa waraabessi Yuusuf diigama jedhan. Gogaa jaraatirraa waan ijaarameef hoggaa ABO'n asii bookkisu manni isaaniif diigama. Dhugaan qaban haqan qaban. Kanaaf dhugaarra jirra. Haqa qabna. Haqa falmanna. Jabaadha. Jajjabaadha. Arrallee akkuma qabsoon teenya kalee qabsoo ifirra irkannoo turtetti ta biyya keessaa gaggeessaa jirrulleen ta ifirra irkannoo. Nu malee nama tokko hin qabdu. Haga gaafiin keenya deebitutti haa wal jajjabeessinu, haa wal cinaa dhaabbannu. Boru namni biraatis hidhamuun mala Finfinnee keessatti. Namni wareegamuun mala. Hirrifatina qabsoon itti fufa jechuudha. Itti fufa wanni booda nu deebisu hin jiru. ABO'n OPDO'tti harka kanneen jechuun du'aatu irra as laafa. Du'aa irra jira. OPDO'tti harkan kanneen OPDO harka kannisiif namalee. Ulfaadha. Okay, dhageessa. Eeyyee. Okay, galatoomii ani garuu sin argeera bakka sanatti ani amma waan xiqqoo tokko waan amma
hannangalle yeroo baay'ee miidiyaa irratti iyyattu miidiyaa irratti gidee waliin himattani biyyi kun noorziin akka bilisoometti lakkaa'ama qawwee qabatanii deemanii mana cidhaatti tokkosaa deemu miitingii irratti tokkosaa deemu karaa irratti qawwee qabatanii itti sirbaa deemu wanta kana fuutanii warra miidiyaattis maafin agarsiistanii maali oboon qabatee qawwee qabatee namatti tokkoseen beeku cidha irratti itti sirbeen beeku inni kaan hiriira nagaarree tokkosaa deemaa deemu maalidha wanti kun biyyi tokko bilisoomeera biyyi tokko immoo hin bilisoomne ammoo maan akkasii akkatti waa'ee qawwee hiikkachiisaa nan deemu kana bichaatu naan galleena. Hayye warri noorzii qawwee hiikkachuurra hidhachuudha filatan waan tokkoon isin yaadachiisa bulchiinsi warra noorzii waan jedhee yaadattan ka amaaraa ummanni keenya hidhachuu qabaa je keenya hiikkachiisuu dhiisaati warra OPDO kana ragaadhaa wajjin garsiisne ragaa itti geessinee garsiisne jechuudha. For in fact engaddamma eellam wallaggatti haloo fidaniichi gannaqan kilili amaaraatirraa fidanii oromoodhaan dha'u jiran warri federaalaa jechuudha. Kanaaf nuti wanni qawwee kun oromoo hiikkachiisu odoo hin taane waraanni bilisummaa oromoo raayyaa ittisa oromiyaa ta'uu qabaa jennee karraddisu jiru. Warroonni habashaa waan sodaa qabaniif oromoo qawween harka seenuu hin qabu waan jiru itti amanan ammallee. Jarattiin teenya amma teenya jennuun dhiigaan keenya sammuudhaan jira kana waliin gaafachiisu. Isaan soda abaa'orraa qabanii jira. Sodaan isaa maali? Gaafii nuti dhiheessineef yakkamtoonni kaleessa ilmaan oromoo mana hidhaa keessa adabsaa turan. Lafa oromoo gurguraa turan. Ilmaan oromoo ajjeesaa turan. Seera dhihaachuu qabanii gaafa jennu harka 50% isaan keessa jira jechuudha ka seera dhiyaatu. Okay. Seera dhiyaachuurra hanga jiran waan jiran hatanii gaafa bahan aangoo sana habashaa kananii deemuutu irra laafaaf jechuudha. Kanaaf bakka qawwee tana sensitiif taanee jirra jechuudha. Akkam jaallisaamiyaa baga rabbitti namata haaraadhaan si gahee. Baga waliin nuungee jaalfaan ta'e. Baga rabbi nagaanis fidde bakka illee dhattee dhufte natti himne silaasin. Akka ajaa'ibaan malee. Ani wanni guddoon takka wanni garaa kiyya keessa na dhibee na gubu kun ummanni mootummaa yoo akkamillee Oromoo tana jibban akkamillee bilisummaa Oromoo tana jibban yogguu miidiyaa kanarra bahanii kijiba adii kan waan takka dhugaan qabne tokko ol bahanii yogguu dubbatan isin wanni kun akkamitti ta'a maali wanni dubbatamuuf jettanii wajjinni mari'attu. Talammataa immoo amaarri ifatti biyya isaa keessatti hidhatee hidhachuun qabaa biyya tiyyatti eeggachuun qabaa jedheetu hidhatee deemuu jira. Nuti Oromoon warri qawwee hanga qabnu kana woboon hanga qabdu kana Oromoo cabsuu maaliif barbaaddi? Nutoo ilmaan abbaa tokkooti jennee gaafa isaan filaman gaafa bilisummaa Oromoo biyya gale aboo qalbiin teenya nu jabaatti biyya keenya Oromoo bulcha isaanis biyya galanii amma ifatti baane jenneetu gammadaa turre boleeyyan keenya kana. Isaan kun dhiiga Oromummaa xiqqoon takka itti dhagahamaa yogguu kijiba keessumaafuu kijibaan biyya ijaaruun ni danda'ama. Kijiba ka uummanni beeku ka isaan himan yogguu Jaalle Jawaar faane Wallagga dhaqan ifaa bilisatti uummanni itti himan woboon teenya takka harkaan nun xunne yogguu namiin magaalaa dhaqu harkaa fuudhaniitu manatti manguddoo teenya galchaa akkasitti harkaa guddannee jedhan. Reetti godhe woboon jedhanii yogguu xiqqoo haasa'an. Woboon kun Oromoof dhaabbate malee nama uummata keenya miidhuudhaaf hin dhaabbanne. Uummata keenya ajjeesuuf miti ka dhaabbate. Yoo Oromoo ajjeese maaliif bakka sana dhaabbatan? Maaliif woboo ta'anii caakkaa keessa taa'uu jiran? Xiqqoon tokko akkamitti isaanitti dhagahamuu dhabee olola dila kana Oromoo irratti oofu. Isaan karaa kennaniifiitu har'a amaarri onaga afaan irraa takkaan buufatu. Onaga akkana godhe onaga. Kijiba olola magaalaa keessa gallakkisanii nama karaa tokkoo bichaan naanna'u tokko akka jirutti olola bananii jira. Ololli illee homaan nu godhu olola sodaan dhugaatiin si imaami year 2008 keessa dabarre olola sodaan. Ammoo mootummaadhumaan nama bulcha biyya kanan bulcha jedhee achirra taa'u kun kijiba uummata isaa gabbahee dubbatee kijibaan nama bulchuu hangam tokko danda'a. Kanumaa si gaafadhaa fayyaa ta'a jaallataameera.
me baga rabbi ni wali fidel sinja jala samia Amin. ani gafi oso ana intane gafi ummatati tokkofa dhaaba keenya ABO'n mootummaa Itoophiyaati walii gale moo mootummaa Oromiyaa walii gale as waa tokko jira yeroon akkas jiru dhaaba EPRDF fi dhaaba OPDO dha. EPRDF agobara saaniiti akka adda bilisummaa Oromootti EPRDF walii gale moo OPDO dha walii gale. Tan ummata addaan ba'uu barbaada. Gaaffii balbaltuu ummata keessa deemaa jirtu. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan Eritreetti barnoota barachaa ture mooraa seenessan akka dubbataa eenyu OPDO'n jeetti waraana sun waraana 500 Tigree turan je ammallee hoggana ABO waan gaaffii san deebisee irraan dhageenye gaaffii san uummata Oromoo keessa deemaa jirti balbaltuudha sanillee soo qulqulleessite gaariidha akka xiyyaadha ammoo waan hubannoo gaa qabuuf gaaffii anaan uummata keessa deemuu jirtuuti gaaffii lameen sila yoona deebiste gaarii galatoomi. Ulfaadho jaalfantaa fayyaa ta'e bagaan si arke bagaan ganda keetillee arke achumaanu laala meeti qof boodi deebinee kuma 96 yaadannu 96 ololli OPDO fi TPLF ABO rabbanan sablaan turre naannawan an dhaladhe allagahamaatti hin dhaladhe naannawa fallaanaatti ganda ummata mana wajji gubanii viidiyoo waraabanii ABO'tu kana nama godha jedhanii manneen muuviitti garsiisaa turan. Viidiyoon san USA kanallee seene magaalaa kanatti ilaalee jechuudha. Crime against humanity dalaganii ABO godhechaa turan jechuudha. Warri kun biyya isaanii haawuzeen irratti 1994 ummata isaanii irra boombii darbisiisaniiti ifi dargii kana godhechaa turan jechuudha. Ammallee hujii san dhaalmaya achi dhaalte san OPDO'n itti fufte jechuudha waan abbaasiit irraa barte. Adda bilisummaa Oromoo wanni kana silaa balleesse 94 irraa hanga 99 jidduutti bada. Waan baddannoo ta'e quba qabdan, waan arbaa guutuu ta'e quba qabdan. Ammallee waan akkasii godhanii ABO godhechuudhaaf sagantaan lafa jirtee jechuudha itti deemaa jiran. Kan maaliif gabbaatanii dubbannee ittiin himtanii hiyettan dura teenyee itti himnaa bar dura teenyee kana godhu jirtanii ololan walirraa dhaamnenne ammoo jalqabdanii hoggaa arrabooda manguddollee je'en arraboodan goonuu jedhii borumtii filmii aariyaan gabbahan jechuudha. Kana cufa dhaabuun hin danda'amu. Nuti dhugaa qabnurra qabannee ragaadha wajjin dubbachuu dhabuun keenya laafinni ni jira akka isaaniitti amma gabbaanee dubbachaa jirra akka isaaniitti amma gabbaanee dubbachaa jiru. Silaa waan kana ka dubbachuun irra ture Gobayyoo fi Lammaa Magarsaa qofa jechuudha. Ka irra wajji haasoofne isa ka irra wajji walii galle isa. Amma dabballoonni kana gabbee hafarsan kun warra nuti mana seeraa dhaabbachuu qabanii jenneen keessaa warra tokko jechuudha. Hanga tokko. Itti fufan ololli kana caalulleen dhufuu danda'a. Haga qabsoon godhamte haga warraa isa fincila dargaggoo kana keessatti sagaggaalummaan kan himatamaa ture waraana mootummaa sadarkaa VOA fi BBCtti gabaafamaa ture jechuudha. Waan yuunivarsiitii keessa nama godhaa turan. San naamusa isaaniiti malee addi bilisummaa Oromoo saniin namatamu. Khana giftiti Haji federal hojii galtammoo Oromiyaadha hojii yeroo duraa hojjaa sooyin humna ministeersichaati federal lachuuti hojjaa sooyin federala sadarkaatti hojjaa soofne qabna
Ammoo ishuun keenya guddaan bulchiinsa Oromiyaati wajjin. Eega ka federaalaati wajjinuu haasofnee waraanni bilisummaa Oromoo ka fedhii humna federaalaa ida'amuu qabu. Karaa san seenuu qaba. Kana Abiyyi hojjaa sofnee jechuudha. Ka karaa sadarkaa Oromiyaatti lammaadhaa wajjin jechuudha. Bakka lamatti. Kana. Ka waraana aldaa jiru Tigreedha 500 jedhanii nama kana riikardii isaa waan Johar 2016 barreessa deebitanii ilaaluu dandeessan. 2016 baha Oromiyaa keessatti waraana liyyuu poolis leenjisee kanaan naawwasanii bobbaasaa ture isa. Tigricha ta'anii jechuudha. Namichi kun haala lamarra sadiirra dubartoota gudeeduudhaan nama mana qabame yeroo hedduu mootummaa isaatiin. Inni gabbee waraanni bilisummaa Oromoo Tigreedha jaa'u jennuun ajaa'ibsiisu. Numaa hun ajaa'ibsiisu. Dhibbi jaha Oromoodha dhibbi torban hafe sanoo cinaan Soomaalii kaan Amaara kaan Guraageedha eessa galti. Waraanni bilisummaa Oromoodha ummata Oromoo geehaadha qaba biyya isaatiif leenjisuudhaaf. Geehaa. Warra Banishaangul, warra Ogaadeen, warra saboota cunqurfame hangi tokko yeroo dirree turan wajji leenji'aa turan. Wajji leenji'aa turan san goolii keenyaa tokko. Gaafii teenya wal fakkaataaf waraanni keenya wajji leenji'a. Ammoo addi bilisummaa Oromoo Oromiyaadhaaf na wareegamaa jedheen leenji'a. Ummataaf ibsamneette lakkii ibsame. Akkamitti ibsame? Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo ONN irratti guyyaa lammaffaa dubbatee ture jaalataa lammii. Akka waan san dhageen jaalataan fuula feesbuukii isaati irra barreeffama gadhiise. Jaalataan nama dhumarratti ijoollee abdaa isa taftee jechuudha. Yoo ijoollee raayyaa akka isaan raayyaa amaa Tigree kannanitti raayyaas Tigree ta'uu qaba jedhan. Walloonis Amaara ta'uu qaba jedhan gaatu musiibaa isaan fidanii furmaata itti barbaanne. Ammoo raayyaa Tigree ta'uu hin danda'u. Walloon Amaara ta'uu hin danda'u. Dhiiga ilmaan Oromoo ilmaan Oromtichaati. Waraana kana keessa akka Oromoo jiran jala hanga gubbaatti. Yoo waraanni Tigree keessa jiraate gaafa fuudhanii simatanii moora galchan san hangi kun Tigreedha jedhanii maan beeksisan uummatatti himin. OPDOon ganamaas sobarra ijaarame. Digrii sobaa yoon qabanne OPDO ta'uu hin dandeessu. Yoo hijibuu hin dandeenye OPDO ta'uu hin dandeessu. Aadaa isaanii amala isaanii jechuudha kun. Kanaaf kana daran ganaadha waa ja'an. Wanni isaan ja'an cufti dhiiga nu danfisee hoomorkii biraa nu baasuu nurra hin jiraatu. Ka kana caalu ganaadha godhan. Amma sagantaa isaanii manguddoo karaa dhihaa erganii amma waan amma isaan jalaa beeku. Manguddoo araaraa ja'anii karaa Wallaggaa erganii ijoollee mataa daabbee guduruu horiin bitanii huccuu waraana bilisummaa Oromoo itti hidhanii manguddoo tumsiisanii kun oboon akkana nama tumee itti deeman karra jalaa beeku. Fiilma akkanaaf qopheessaa jiran. Hoggana isaanii fa'aa dhawanii qaaman beekne dhawee jechuufadha wanti isaan lafa kaayyatan. Akkam godhuu deemu. Kana jabaannee keessa dabruu nurra jira. Yeroon nuti irra jirru yeroo fatanaati. Kun Muusaan akkatti kaasanii beektan. Jarri kun akka far'oonaa sanii dhuman malee hijiba hin dhiisan, yakkan dhiisan, cubbuu hin dhiisan. Kaleessa nama 330 ol hidhan. Dhiifama guddaa. Kaleessa nama 330 ol hidhan. Heengadda nama 70 wayii hidhan. Wallisaa bashannanaa hailuu agartan duyda isaa akka ableedhaan godhan. Bashannanaan nama eega TPLF dhufe takka mana hidhaatti laddaaf hin bahin. Nama manni hidhaa isaaf manaati. Nama achii gabboo isaan hin dhiifne maas ni beekan. Caccabsanii duyda isaa akkasii bebbeqeessanii booda darbanii biraa kutan jechuudha. Kiraayimii Tigreen dalayde caala ka OPDOon dala guddiftuu turre hedduu. Kalees Tigreen kophaas hin dalayne jara kana hojii dalagaa ture. Arraas jara kana hojii dalagaa jiru. Dhiini Oromummaatti hin dhagahamuu jette jaallitiyya. Ittiin dhagahamu. Ittiin dhagahamu. Silaa dhiini Oromummaatti dhagahamee Oromoo mana hidhaa keessa miilaa cicciramtee hin baasu. Silaa dhiini Oromummaatti dhagahee dubartiin ulfaa rasaas isaaniitiin hin dhumu. Silaa dhiini Oromummaatti dhagahamee namni 700 koraarsa deeqafatti hin dhumu. Kana jabaannee keessaa bahuutu nurra jira. Wanni isaan Facebook irra ol bahanii ja'an cufti ajandaa nuuf ta'uu hin qabu. Ammoo yeroo barbaachisatti deebii isaaniif kennuun barbaachisaadha. Nuti jala murree itti himne kan reebsinu jiru.
abba feetan hiitanu abba feetan ajjeeftanu akka amala keessanii nama ukkaamsitanii dhabamsiiftanu finfinnee irraa adda bahuu hin deemnu oromiyaa keessaa bahuu hin deemnu isin sagantaan keessan sagantaa 92 aba'u dhiibanii baasu hin jiru kun itti himne ummanni oromoo immoo dhaaba filatu murteeffate magaalaa naqamtee keessa nama miliyoon 6.2 Dambidolloo agartan dirree dhawaa agartan godina nuti deemnu cufa agartan ummanni murteeffate murtii ummataati jaallan gabaabdutti dheengadda guyyaa ambootti horii miliyoonaan gannaqanii dargaggootaan gabbaa hiriira baha addi bilisummaa oromoo balaaleeffadhaa jedhan nama miliyoon 6 simannee 100 hiriirratti hin baanuu jedhaniin amboon gantuun qabduu jedhaniin goota malee kanaaf jabaachuun nurra jira jajjabaachuun nurra jira qabsaawaan hamileen muruu qabsaawaan abdiin kutatu haga gadii teenya geenyutti wal qabannee itti fufna galatooma adda saamiyaa ulfaadhaa rabbi ulfan isin haa kennuu jajjabaadhaa isin wajjin jirraa uumama tokko jechuun barbaada oromoon duratti waan jettu muka aaru hundumaa yoo darbanii kan keessaa boba'u hin arganii jedhanii warruma jajallataa amma hunduma waliin beeknu kana keessa namoonni gaariin jiraachuu hin danda'u warra kan akka isaanii of seecha'anii gara ofiitti hammachuun akkaataa irratti danda'amu irratti karaa manguddootaa maal irratti hojjetamaa jira maaliif warra kana keessatti warri wareegama baasanii hin jiru warra kana keessa immoo warri dhiiga oromoo dhangalaasanii hin jiru kuni beekamaadha haa ta'u malee immoo qabsoon akkuma silatuun kaaftee qabsoon amma eegale malee ganaa gara fuulduraatti qabsoon dheeraadha garuu dhiigni ilmaan oromoo akka dhangala'u namni tokko namni fedhu hin jiru manguddoon biyya keessaas akka isaan feene arguutti jirra karaa keessan amma danda'ametti manguddoo warra kanatti bobbaasuudhaan namicha biyya bushuus haa ta'u namicha oromiyaa bushuus haa ta'u dhiigaan oromoo waan ta'aniif dubbii kana deddeebistanii isaan balaa fedhan illee haa godhanii manguddoonni akka irratti hojjetanii maaltu yaalamaa jira yoo yaalamaa hin jiru ta'es immoo utuu xiqqoo obsuudhaanii amma danda'ametti isaan keessaa amma tokko ammachuun yaalame gaarii natti fakkaata. Gaariidha. Isaan keessa beekee akkuma saba tokko keessa saba tokko cufa hamaa jechuu hin dandeessu saba keessa badaa jira malee. Isaan kana keessas qabsaa'onni wanni amma godhamaa jiru kun garaa isaanii gubaa jiru hedduutu jira. Humnan qaban maayinooritii ta'an achi keessatti garuu chaalenjii guddaa keessa waliin jiran isaan. Warra dhiigni Oromoo akka qeensirraa hin cabne barbaaduu jira isaan keessa. Ilmaan nafxanyoota gimboota sabanii walii hidhatee Ihaadii kuma kana diigee qinijjitti dhaabuuf deemuu jira isaan keessa yeroo hojjechaa jiru. Nuti ammallee manguddoon akka itti fufuu qabdu itti amanna. Maaliif reefu je'e gara lachuutii hadhumu Oromoodha. Oromoon jidduu tanatti gaaga'amuu qabu. Sabni kun tasgabbii argachuu qaba. Kanaaf manguddoon ammallee mariirra jiran turan kaleellee ammallee yaaminsa goona. Akkuma dheengadda guddinoota 11 irraa araddoota 11 irraa walitti dhufanii humna ministeerichaatii fi Oromiyaa bira dhaqanii qeeyiroon illee akka kanatti dabalamte wanni kun nam tokko hin baasu. Dhaabuu qaban. Waltajjii mariirra waliin deebinee dibeet godhuu qabna. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amana. Yoo lakkii akkuma amaarri barbaadutti adda bilisummaa Oromoo dhiibnee dirree kubbaa keessaa baafna jaan hin danda'amu kana booda. Maaliif addi bilisummaa Oromoo uummata ta'ee jira. Uummataatu adda bilisummaa Oromoo. Habashoonni immoo kana jala dhokatanii fedhii isaanii galmaan gahuuf tuqata 39 article 39 self determination hiree murteeffannaa kaasuudhaaf qubeen afaan Oromoo kan dhaabbatu. Killiliin dhabamee xaglaa gizaatiin haa deebi'u je'anii warri isaan dibeetii wajji godhan qabatanii qilee wajji seenuuf ta'an yoo irraan dhaabbanne jechuudha. Maaliif hiree murteeffannaa uummata Oromootiif gaaffii guddaadha. Qubee afaan Oromoo goota meeqaa irra wareegame. Daangaa Oromiyaa jedhu jenereeshinii meeqaatu irratti himame. Kana goonee Habashaa gammachiifnoo jedhan
namni kana booda deebi'ee Oromoo akka sirna durii bituu danda'u hin jiru. Sababni isaa arra dhaloonni Oromoo bakka dhaynu cufatti harka 80% dargaggoota hamshamachaa jiru. Dargaggoonni kun gaafa waraana kan arkan dhiigaa damta hojii isaan kalee godhanirra. Arrallee booda deebi'uuf hin deemutti dargaggoonni kun. Nuti ammallee ijoollee teenya lameen nu balleessuudhaaf deemtu tanaan nuti isin balleessuuf hin deemnu. Isin nuuf diinaa miti Oromoodha. Nuti isiniif diinaa miti Oromoodha. Rakkoo nu jidduu jirru keenyee akka aadaa Oromootaaf furannu enne yaamicha gooneef illee. Addi bilisummaa Oromoo kana irra deddeebi'ee godha. Yoo isaan afaan qawwee filatan ummata dide qawween bulchuu hin danda'u. Kan akkana godhaa jirra manguddummaan itti jirti irraa if booda deebi'u jechuu barbaade. We will continue. Jalsamia baganaga wala garre Baga wali deebine. Gaafii xiqqoo takkaan qaba. Oromoonni ilmaan Oromoodhaa kan naannoo Walloo jiran. Naannoo Jarfaa Roobiitii fi Baatiidhaan kan hunda miidhama guddaa keessa jiran akka agarrutti. Garuu wanni isaanii bal'atee miidiyaa irratti illee facaadhaa hin jiru. Abaa'oo waan kana hanga danda'utti gargaaruudhaaf maal godhaa jira jechuudha. Lammata jarreen gantuun abaa'oo keessaa durgaman jechuun maqaa himatiin dubbata. Kamaal Galchuutii fi Abbabaa Garasuudhaa muudama lammaadhaan argatanii jiran. Eega inni bakka san qabate booda haalli kun jijjiiramee amma Shaashamannittis waan ta'e agarree dargaggeessa bee ogummaan guddoo masgida keessaa akkasitti man addee ilfinishen raas waan agarree jirra. Naannoo Oromoo ilmaan Oromoo naannoo Wallaggaatti adda addatti shaambutti dheengadda waan ta'e agarree jirra. Kun ammoo revenge politics natti fakkaata. Isin akka hoogganootatti waan kana manguddoo Oromoo abbaa gadaa qeeroo wanni irraa hubachiiftan ni jira. Yookiin ammoo mootummaa gantuu tanaa akka wanni isaan godhaa jiran namoonni isaan achi kaa'an kuni waliin ummata fixuudhaa taa'u wanni hubachiiftan ni jira waan jiruuf. Sadaffaa dhiifama naa godhi. Amma wanni confusion godhe takkatu jiru. Akka heera mootummaa biyya saniititti naannoon yoo afeere malee federaalli seenuu hin qabu sila. Dhimma hililii keessa. Gaafa Tigraay dhaqanii nama qabuudhaa dhaqan poolisni achitti qabameeti eerpoortitti federaal poolisni hidhamanii gaddachaan seenuu hin dandeessan hayyama keenyaa dhaalatti jedhanii. Sa Oromiyaadhaa kun garuu nu dhibeeti jira. Federaalli Benishaangul lolu hin jiru, Somaalee lolu hin jiru, Affaar lolu hin jiru, Oromoo garuu ta'ee isatti fitaadhaa jira. Federaala kana Abiyyiitu ergamoo lammaadha nu walaan jiru. Bakka kanatti lammaffaa. Abiyyummaan kunuu mataan isaatu muree murteessuu danda'a. Moo qabsuma Oromoo tana paasifaayi godhuudhaaf ibdura kaanii Abiyyi duubaa hoogganaa jiran uummanni. Bakka kana wanni hubattan jira gaaffiin hanga numaa galatoon. Yambiste lafa guutte. Tawalloo san irraa hin kaasa. Laala rakkoon Oromoon arra keessa jiru daanguma Oromiyaa kaaba Oromiyaatis Walloo yoo laalte raayya maali jira, kibba Oromiyaa Booranaa fi Gujii maali jira, baha Oromiyaa karaan Jijjigaa kun maali jira yoo laalte rakkoo wal fakkaatu jira. Rakkoon wal fakkaatu tun kabareejii wal qixa argachaa jirtu. Amma wanni baha Oromiyaa deemu jiru silaa miidiyaan kabareejii arkate it is a genocide. Bakka reefki namni 200 bakka takka argameetu jira jechuudha. Genocide guddaa gaggeeffamaa jira. Mootummaan ummata kana bakka bu'ee isaaniif achi taa'u kun guyyaa tokko gabbee irraan dubbanne. Guyyaa tokko gabbee ummanichi kun maal sitti garsiisa mootummaan mataansaa waan kana keessaa harka qabu. Maaliifin kana jechuu danda'a? Mootummaan tokko yoo gabbee gaafa dhiibbaan ummata isa inni bulchurra geeku yoo defendi godhuu hin danda'in qaamni ummata san irra bobbaasee mootummaadha. Definition idoo dhufte jechuudha. Waan biraa keessa waan inni godhuun sin barbaachisu. Karaa Walloodhaa dhugaadha. Walloon gama tokkoon Amaara jala jira.
gara tokkoon Affaar jala jira. Gara kaanii mootummaa afuriin naanna'u san keessa jira. Mootummaan afran kunis Walloonis achii dhufee dhawaa, Affaar achii dhufee dhawaa, Amaarri asii gad dhawaa, Tigreen karaa kaaniin dhoyti. Hiyyeessa abbaan qabne ta'e, nama isaa dubbatu nama hin qabne ta'e, garuu ummata goota qaba. Ummata goota yoo tokkorraa ajjeesan gumaa tokko 5 deebifatu qaba jechuudha. Ummata harkan kennan. Heegaree furmaata naannawaa sanii waan ta'uu qabu bal'inaan irratti haasawame. Sagantaan lafa jirti. Bal'inaan irratti haasawame. Federaalli mootummaan Oromiyaa takka ta dura waraana ajajuu hin danda'u. Paartiidha malee waan ni dhaamiti. Ihaadiqitu waraana ajajuu danda'a. Biyya san keessa seerri kan jirre si garsiisa. Tokko ol'aantummaa seeraatiin kabachiisaa gaafa jettu ol'aantummaa seeraa qawween kabachiisuu hin dandeessu. Qawween maal fida? Qawwee banuun san nama ajjeesuun san seerri san akka diigamu godha garanuu. Seerri san akka diigamu godha. Namoonni biraa qawwee argachuuf mirga qabu. Kililoo naannawni biraa jechuudha riijiniin biraa. Oromiyaan mirga hin qabu argachuudhaaf qawwee. Kun maaliif ta'e? Gaafii Oromoon abbaa biyyaa tahuu qaba jedhu kanaatu gaafii guddaadha. Oromiyaan biyya waan cufaan badhaatee jirtu. Biyya ummata kana cufa fiid gootu, ummata naannawa keenyaa kana cufa kan nyaachisu Oromiyaadha. Ummatoonni kun dhumaatii Oromootirra waan lafa Oromoorraa nyaatan saniitu irra baadiyuu qabaaf. Oromoon maaliif hin harcaane? They don't mind. Haga qabeenyi lafa Oromiyaa keessaa isaanii dhaqu. Abiyyi lola labse. Lolli inni labse ABO qofa irratti himi. Saba Oromootirra labse. Maaliif saba Oromoorra labse? ABO'n qaama uummata Oromooti, qeeroon qaama uummata Oromoo. Uummanni ifa bahee dhaabbatee waraana waboorra labsuu nurra labsuudha jechaanii jira. Jarattiin teenya ta Oromoodha jennuun tun akkuma Tigreen kalee filaana kayyattee ama 100 dhufu kana Oromoo qawweeniin biteette isaanis hanga jirru qawween binnee jireenya amma keessa jiru kana keessa jiraannee duune we don't care. Sabaaf dhimma qabnu. Hogganni biyya tokko bulchu, hogganni ummata tokko gaggeessu ni dhalata, ni bulcha, ni dabra. Ummanni akka ummataatti, sabni akka sabaatti bara baraan jiraata hanga addunyaan kun jirtu jechuudha. Kanaaf jara kana karaarraa baasaa jiru advaayizaroota isaaniiti. Warri asii galan gaafa galan, warri ala kana harcaatonni galan, aboo isaanis akkuma keenya nama 2 fi 5 tatta'anii akkuma 5 jan kana nama 5 isaan iddoo waraqaa isinirra baasaa ol ofirraa galchaa jedhanii. Jarri tana fudhateeti waan ni godhu. Miliyoon 6 fi 7 nurra garagalee dhufaa jarri ittiin dhufne halkanuma sanitti dhufan. Kanaaf baareesse. Dubbiin Kamaal bakka san kaayuu riveenjiidha. Gaafii tokkoon qabu kun. Gaafii tokkoon qabu. Riveenjii katee maalitti agarta? Jecha ganama qondaalli isaanii toora Facebook isaatirra barreesse. Taayyee danda'a dubbisa. Tokkicha burtukaana 5 waa 5 dha'uu dhufee jiru. Dogoggora gootanii enneen lola kanaas irra halabse kadhiibaa jiru isaanii. Addisuu eenyu garasuu dheengadda Boorana keessatti gaafa ijoolleen keenya duutee makiina miila hidhanii motorsaayikilii reefka hirkisan. Reefka tarree galchan. Oromoo Soomaaliin tuuxan jirtu Oromoo dhaqee itti barbaaddatee nama 5 ajjeese achi as deebi'ee booyaa jiru. Durriyyee fi wanbadoota malee jiru. Ummanni kun hangan takka Oromoodhaaf baaluu hin qabne. Namoonni ittiin dhagahamu. Gabri hanga ati bilisoomsutti nama ta'uusaa if hin beeku. Jara keenya bar gabra yoo bitattee mana keesse nama ta'uusaa if hin beeku yoo warri hunduu an karuma hojii duuseha. San bilisoomsuuf qabsoon teenya. Isaanuma kana bilisoomsuudhaaf qabsoon nuti godhaa jirru. Iftahaa jechaa ni jirra. Iftahuu hin dandeenye. Warrootan kalee nurraa buqqanii achi bahanii galanis
rakkoon madeemu jirtu tana keessa qooda ol aanaadha qaban. Qooda ol aanaa qaban. Akka ABO'n dhiibamu, akka ABO'n uummata hojii adda bahu, akka ABO maqaan xuraa'u isaanis contribution ni qaban jechuudha warri sunis. Kanallee ittiin nuti sirriidhaan fi dhaabbadhaa. Waliin balleessinu Oromoo wal balleessuu hin danda'u. Amma gaa kubbaa guddoo harkaa qabu warra Habashaati. Agartan waan isaati godhu jiru. Habashaan takka Oromoo faarsee hin beeku jireenya isaati irratti. Oromoon Habashaan nu faarsa yoo jiraates gawwaadha. Uumama isaati irraa Habashaan Oromoo faarsee hin beeku jaalateet illee hin beeku. Lafa isaatiif qabeenya isaa qofa jaalata. Gaafa Banishaangul irraa namni tokko du'a karaa Saawudiit irraa namni tokko du'a Habashaan waciinsan dachii garagalcha miidiyaa addunyaa kanarratti. Oromoon kumni shayyoo bakka takka dhuma isaaf gammachuudha. Maaliif lafa san irraa dantaa qaba malee Oromoodhaaf hin qabu. Jaroota kanaatu advaayizara jaroota kanaati jechuu barbaade. Kanaaf wanni godhamuu danda'u hin jiru ammallee nuti akkuma qabannetti manguddummaadhaan karaa nagaatiin jennee wajji deemna waraana keenya bira dhaqan isaan dhugatii isaanii ni harkatan achitti hin jiru bakka sanitti qabni. Dhumte. Ya ta'e galatooma. Tole akkamii fixatanii miti sagantaa teenya tabira seenna. Yaa. Tole gaadde saamiyaa hedduu galatooma. Fayyaata ulfaadha. Nagia, Darsi Nagia, Artin Nagia, Ilmi Nagia, Talti Nagia, Fudu Nagia, Heruntu Nagia, Ubban Nagia, Chumtu Nagia, Rumo Hundi Nagia, Atawagan Nagia, Sanwagan Nagia, Isinil Manterna, Adate San Mudina Jatani, Isinil Mudada, Ubudada, Ilagura Isinibani Bananda, Ollata. Tolega warra arra kabaja guyyaa woboo amajjii takka bara 2019 magaalaa Toronto godhame keessatti argaman irraa tokko rabbii nutti erginiira obbo Mahdi jechuudha. Mee obbo Mahdi sagantaa irraa kan akkamitti ilaalte gabaabsi? Hedduu galatoomin jaa sagantaa irraan tuni akka ilaalcha kiyyatti waan seenaati guyyaa kabajaa waraana bilisummaa Oromooti. So guyyaa sun guyyaa seena qabeessa ta'e ilmaan Oromoo
biyya addunyaa bakka jiranitti kabajajaa jiran jechuudha. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuun Oromoo keessatti seena qabeessa ta'ee kabajachaa jirra. Har'a guyyaa har'aa naannoo Finfinneetti silaa kabajachuudhaaf kan waa qopheessaa turanii poolisiin federaalaa poolisiin wayyaaneedha jechuun EPRDF dhoorgitee jechuudha. Isa kana mee maaltu dhagahame akkamiin ilaalta? Akka ilaalcha kiyyatti waan dhagahame hedduu gaddaan dhagahama. Maaliif duraanuu wayyaaneen hin hayyamtu akka guyyaa waraana bilisummaa Oromoon kabajamu? Maaliif yookaan guyyaa ayyaana Oromoon qabdu Finfinnee keessa kabachuudhaaf wayyaaneef du'a waan taateef duraanillee akka hayyaman irraa eegachaa hin turre fuuldurallee Oromoon ofiif kabajachuu malee alagaa waan irraa eegnu hin jiru jeen amana. Akka ilaalcha kiyyatti akka yaada kiyyatti ilmaan Oromoo bakka jiranitti hanga wal dhufuu danda'e wal dhufanitti guyyaa isaanii kabajachuu qaban hin jaa. Namoonni tokko tokko akka yaadanitti ilmaan Oromootu masaraa mootummaa keessa jira. Kanaafuu yeroo ammaan tanatti wal kabajneetu waan fedhanillee hanu godhanii akkasuma jiraachuu nurra jira. Bilisoomnee warra jiru jira. Maal jettaan kanaan gabaabatti? Ani waan san waan hin jaa duumessi rooba hin ta'u. Maaliif duumessaa rooba ta'e nama jee nama of sobeedha. Ilmaan keenyaatu masaraa mootummaa keessa jira jennee abdannee lafa of kaayuu hin qabnu. Mirga ofii falmachuudhaaf namuu bakka jirutti sossoo'uu qaban jaa. Adde Fantaa'e mee sagantaa guyyaa woboo kana akkamitti ilaalta? Guyyaa woboo sagantaa guyyaa woboo kanaa amatu kabajannaa. Kanaafuu uummata Oromoo biratti qooda olaanaa qabaa. Obboleeyyan keenya qabsoodhaaf jecha nu biraa wareegamanii kaammallee wareegamaa jiran obboleeyyan keenya yaadachuudhaafitu guyyaa goototaa kana walitti qabanne qabsoon gaaffuus ni eeddi ni kufasii ni ka'aasii. Kanaafuu uummanni Oromoos kana hundaa'u biyya jiru keessatti Noorz Ameerikaa, Afrikaa keessa, Eeshiyaa bakkayyuutti guyyaa takkichaa kana kabajachaa jirra. Uummata Oromoo hundaa bakka ittiin isin ga'ee kaa'amata dhufummoo du'i kunillee nurraa dhaabbatee ammallee du'i nurraa hin dhaabbanne du'i kun nurraa dhaabbatee gammachuun ilmaan Oromoo biyya isaa keessatti abbaa biyyummaa isaa kabachiifatee katti oolu kaa'amata dhufuu rabbi nu haa godhu rabbi kana nurraa haa jijjiiru. Mee amma waraana ergamtoonni wayyaaneedha waraana bilisummaa Oromoo fi uummata nagaa irratti oofaa jiran kana akkamiin ilaalta? Kana hedduu waan na gaddisiisa. Obboleeyyan keenya yegguu isaan maqaa Oromootiin filamanii hedduu gammannee har'a Oromoo dabarte jenneetu gammachuu hanga hin qabne tokko gammanne. Deebisee garuu gaddaa onnee keenya keessatti gurraacha katabee darbu nu godhe. Maaliif jechuudhaaf Oromoon utuu afaan tokko dubbatanii walitti deebi'anii waliin haasa'uu diddaadhaaf okkara walirra kaa'uudhaaf har'a halagaaf nu saaxilan. Haragaa ofitti qabanii mootummaan amma jiru kun uummata keenya achi qabuudhaan qabsoo keenya laaffisuu barbaadan. Garuu qabsoon keenya yoomillee hin laaffattu. Wanni nuu ta'u nu hundinuu nagaa feena. Kaduu jiru obboleeyyan keenya. Walajjeesu jirus obboleeyyan keenya. Kun nagaan uummata Oromoo gidduutti nagaan bu'uu qaba. Yoo nama nagaa buusuu hin dandeenye nama uummata manguddoodhaan walii galuu dide shira dalagu manguddoon abaartee bakka sanii deemuu danda'uu qaba. Uummata keenyattis ibsuu qabdiin jedha. Egaa sagantaa guyyaa irraa kana keessatti jaal jireenya miseensi gumii sabaa nu keessatti argamanii jiranii mee jaal jireenya sagantaa guyyaa irraa kana akkamitti ilaalta? Guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi guyyaa injifannooti jechuudha waraana bilisummaa Oromoodhaa fi seenaan guyyaa woboo kun bal'aadha. Akka bara 1980 keessa eegaledha. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo karaa bahaaf karaa kibba bahaa mootummaa lamaan yeroo lamaa
ture keessatti mootummaa Somaaliyaa fi mootummaa Dargiidhaani yeroo sanatti mootummooti lamaan kana gidduutti injifannoodhaan keessa bahee ni dhabama jedhamee yeroo yaadamaa ture keessatti injifannoodhaan of jireessee gaaffii saba kanaa baatee walitti dhufee guyyaa kana ayyaaneffate jechuudha. Sababa kanaa fi guyyaan kun Oromoo biratti bara baraan yaadatamaa har'a gaheera. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiru diinaan wal hudhee wal qabee diinni haxxee isa galchuudhaaf gaafa tattaafatu haxxee galchee haleelaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sabboonummaa Oromummaa gadhaabuudhaaf Oromoo ijaaree humneessuudhaaf gaheen inni qabu guddaa waan ta'eef uummanni Oromoo yoomiyyuu caalaa waraana isaa jabeeffachuun barbaachisaadha. Har'a Oromiyaa keessatti hidhannoo qabachuun hin danda'amu, hin dhorkama. Yeroo Oromoon biyya bulcha jedhamu keessatti ammoo naannoo biraa naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, Affaar sabooti kaan akka hidhatan ni heeyyamamaa fi Oromoon immoo akka hidhamu heeyyama hin qabu jechuudha. Biyya tokko keessatti seerri lama jiraachuu ittiin jiru. Biyya tokko keessatti lammiin gosa lamaan jiru. Akka lammii biyyittii sanaatti ilaalame yoo ta'e Oromoon har'allee hidhannoon akka naannoo biraatti heeyyamamee jirutti naannoo Oromiyaattis hiikkachiisuun dirqisiifamuun ittiin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon akka lammii biyya sanaatti hidhatee of ittisuudhaaf mirga guutuu argachuudhaa qaba jechuudha. Kanaaf guyyaa kana ayyaaneffannaa akka namaatti biyya sanaa keessatti mirga lammiin tokko qabaachuudhaa qabu qabaatee akka jiraatu Oromoon marti ka addunyaarra jiru ka Oromiyaa keessa kaabaa kibba bahaa dhiyaa giddugaleessa jiru wal cinaa dhaabbatee dhimma kana falmachuu danda'uudhaa qaba. Oromoon akka lammiitti yoo biyyattii sana keessa jiraachuudhaa baate mirga hireesaa mataa isaatiin murteeffatee biyya walaba mataa isaa ijaarrachuudhaaf illee mirga guutuu qabaachuun dirqiidha jechuudha. Kanaaf mootummaan amma aangoorra jiru Oromootiin akka lammii biyyittiitti ilaalu akka lammii biyyittiitti immoo ilaalu mirgoota naannoo biraatti kennaman Oromoofis kennu yoo sana hanqaaqe immoo Oromoon mirga hiree mataa isaa ofiitti murteeffatee akka biyya mataa isaa tolfatee seera mataa isaa tolfatee seera nama hunda walqixa ilaaluun akka bulu gochuun barbaachisaa waan ta'eef guyyaan har'a haalli keessa jirru haala murteessaadha jechuudha. Kanaaf bifa addaan ayyaaneffannee oolle jechuun hin danda'a. Miirri as jirus baay'ee namatti tola. Namni hedduu argame qophiin bashannanaa akka jiru ka gaaffiif deebiin keessatti gaggeeffamedha. Haalaan namatti tola itti gammadeedha jechuudha. Fayyaa ta'e hedduu galatoomii garuu rakkoon biyya keessa amma deemaa jiru kuni rakkoo naannoo Oromiyaa qofa moo kuni maaliif akka moo silaatu jettee naannoon tokko uummanni isaanii akka fedhanitti hidhannoo guutuun magaalaa keessa deemanii kan Oromiyaa kun wanni qofaa ta'uuf rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaati moo rakkoo Itoophiyaati? Maa yoo ka Itoophiyaa ta'e akkuma ati jette naannoo hundarraa dhoorgamuu qaba jechuudha. Yaa naannoo kana haalli ilaalchaa rakkisaadha jechuudha. Burjaajeewwansi yookiin immoo afaan faajjeewwansi aktivistoota, maanguddootaa fi artistoota garii gariitiin ibsamuu jira. Kuni qulqullaa'uu qaba. Rakkoon impaayiriitti keessa jiru rakkoo ODP fi ABO qofaattiidha ilaalamaa jira. Kun dogoggora. Rakkoon biyyattii sana keessa jiru rakkoo ilaalchaati. Warra impaayira Itoophiyaa akka amma jirtutti akka dur turtetti jiraachuu ishee barbaadan sana tiksuudhaa barbaadan warra yaabbaataachiniin adaraa inni rakkabaalan jedhan jechuudha. Waanuma gabrummaa sana waanuma impaayiritti tiksuu waanuma Oromootiin cunqursuu gatiitti Oromoo irra jiraatanii Oromoo qawwee baachifachuuf qabeenya isaa saamuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. Kanaaf har'a adda bilisummaa Oromoo irratti kan duulaa jiru warra Gimboota Sabaatti miidiyaa qabaniin beektota isaanii feesbuukii isaanii irratti waan isaan maxxansan ni agarraa jechuudha. EPRDF guutummaatti mootummaa harkaa qaban walii galtee qabu
waanuma beekaadhuma toftaadhaaf wal dhaban haa fakkaatanu malee paartii tokko keessa jiran. Warri kun hundi isaaniiyyuu Oromoodhaa fi yookiin adda bilisummaa Oromoodhaaf yoo adda bilisummaa Oromoo biyyattii sana keessatti nagaadhaan hirmaate yoo filannoon gaggeeffamte ni injifatamne jedhanii yaadda'u jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo irratti sababa barbaadanii keessaa dhiibanii baasu achi booda isaan aangoo isaanii irratti bara baraan jiraachuudha barbaadu. Hawwiin isaanii kanadha. Uummanni Oromoo bakka kanatti hubachuudhaa qabu sirna darbe yookiin immoo koloneessitoota gita bittoota cunqurfamtoota isarra jiran kana yoomiyyuu taanaan ofirraa kaasuudhaaf socho'uutu jira jechuudha. Abdachiifameera waadaa hedduutu seename tokkoon isaayyuu guutamaa hin jiru. Gaaffiin mirgaa deebi'aa hin jiru, gaaffiin dimokiraasii deebi'aa hin jiru, gaaffiin finfinnee deebi'aa hin jiru, gaaffiin afaanii deebi'aa hin jiru, gaaffiin abbaa biyyummaa deebi'aa hin jiru. Kun hundi waadaa seenamaa walirratti tuulamaa jiraachaa baheeti. Har'a immoo lolli Oromiyaa irratti labsameera. Naannoo biraatti lolli labsamee hin jiru. Sababni isaa aangoo siyaasaa EPRDF fi hambaa'ee yaaddessaa ta'e adda bilisummaa Oromoo fi deeggarsa inni uummata Oromoo irraa qabudha jechuudha. Kanaaf aangoo irratti turuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dhiibu akka Oromoon hin humnoomne tokko hin taane qoqqoodu bifa sanaan aangoo irra yeroo dheeraadhaa turuu waan barbaadanii fi Oromiyaa irratti ilaalcha kennataniiti hojjechaa jiru jechuudha. Naannolee biraa aangoo nurraa fudhatu jedhanii waan yaaddahan hin qaban. Humna bifa tokkoon tokko ta'ee akka adda bilisummaa Oromoo uummata tokkoomsee sossoosaa jiru impaayirtii sana keessatti waan hin jirreef jechuudha. Inni Oromoo dhimma dhugaatii dhimma deebii argachuudhaa qabudha. Kanaaf immoo uummanni tokkoomee sana jala hiriiree deemaa jira. Sun immoo naannoo sanas Itoophiyaa keessattis hiriira humnaa jiru ni jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Kanaaf sanarraa sodaa qabu jechuudha. Okay, tole egaa fayyaa ta'e galatooma. Fayyaa ulfaadha. Tole egaa warra sagantaa asii guyyaa irraa godhame kana guyyaa woboo jechuudha amajjii tokko bara 2019 galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti argaman keessaa tokko Aadde Aayishaadha. Aadde Aayishaa mee sagantaa guyyaa irraa akkamitti ilaalte? Sagantaan guyyaa irraa baay'ee namatti tola. Gaafataanii baay'ee bareedaa dabarsinee baay'ee gammachuu qabna. Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Ganda kana hunda nuu qopheessanii akkasumas immoo waggaa nagaa bara nagaa bara tokkummaa isiniin jedha. Fayyaa ta'e. Egaa akkuma beektutti barri kun bara hamaadha. Maaliif bara woboon yoomuu caala woboo osoo ta'in uummanni illeen waraanni guddaan irratti banamee jiru. Barri kun bara hedduullee nama gaddisiisu. Mee dhaamsi hawaasa Oromoo kan biyya keessa jiruuf waan kana laalchisee akkamitti waan kana walitti araarsuu danda'anii yaaduma gabaabaa yoo qabaatte yookaan waan sitti dhagahame waa jechuu dandeessa jechuudha. Akkuma jette haalli jiru hedduu namatti hin tolu. Haa ta'u malee alaammoo nutti hin dhufne keessumaatii keessa beekittiin immoo akkuma beektu ajaadha. Isa alaa dhufe wayyaa isa beeku kan si miidhurra inni si hin beekne yoo si miidhee wayya isa miidhamaa jiruuf. Kana jecha haalli jiru namatti hin tolu. Kana jecha waliin dhaabbachuu, wal gargaaruu, wal hubachuu irratti yoo hundoofne yoo irratti yaadne wayyaa isa jedhuun. Manguddoo biyyaatis jidduu seentee akka dhaabdu. Manguddoo warri amantii illee manguddoon biyyaa warri aadaa fi turizimii warri namni hundinuu irratti akka inni hojjetu barbaada. Jaarsoliin biyyaallee namni hunduu kanarratti bobbaanee xinnaa guddaan qeerroon namni hunduu walirratti ilaaluu hin qabnu, walirratti kakaasuu hin qabnu. Nageenya karaa kam finna jennee xiqqaan keenya guddaan keenya illee asiif asiin nagaa buusuudhaaf haa bobbaanu jedha. Achumaan immoo dhalaataa fi baruunis baay'ee bareedaadha. Inni irraanfatinaa nama nu bukkee jiru nama asiif asiin nu dhaggeeffataa jiru kan gammadu beekaa jira.
Kanaafi wal tuttuqachuu dhiisnee wal haasofsiisnuu dhiisnee fira keenyaaf halagaa keenya addaan immoo baasnu isa jedhuun dabarsuu barbaada. Tole egaa ishee hedduu fayyaa ta'e. Galatooma. Tole egaa warreen irra asitti argaman keessaa tokko Abdallaa. Abdallalleen karaa dheeraa deemee Hamilton irraa dhufe. Mee sagantaa irraa kana akkamitti ilaalta? Sagantaan irraan tanaa guyyaan kun uummata Oromoo alaa fi keessa jiru biratti guyyaa beekamaadha. Sagantaa kana ilmaan Oromoodha har'aan tana sadarkaa bakkuma jiranitti injifannoo xiqqaa argame daran injifannoo guddatti akkatti gahaniif keessaa fi alaan harka wal qabatanii yeroon injifannoo galmaan itti gahan amma waan ta'eef guyyaa har'aan tanaa kana bifa ho'aadhaan bakka jirurraa kaanee bakka takkatti magaalaa Torontootti dhufnee kabajuudhaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Qabsoon Oromoodhaa ni eegalamte malee galman geenye amma eegalliisi. Tole fayyaa ta'e mee haalli ammaan tana yeroo ammaan tanaa biyya keessa deemaa jiru keessattuu mootummaan ammaan tanaa kun hedduu gandummatti dhimma bahuudhaan gandaan uummata waliin dha'uuf tattaaffii guddaa godhaa jiru. Kun immoo waan boruuf illee Oromiyaaf gaarii ta'uu miti. Mee kana maal jettaati dhaamsa akkam qabda uummataaf? Kun waan kana yeroo hundaa'u ilmaan Oromoo waan qabatanii seenaa dabreerraa seenaa ilmaan Oromoo kutaa fi amantii fi naannoodhaan takkaa itti adoo waliin qoodin boolla takkatti itti dhuman diinaan itti dhumanii yaadanna jechuudha. Guyyaa goototaa jennee bara baraan. Yaadannoon guyyaa sanii alaa fi keessaan ilmaan Oromoo hundinuu ni beekan jechuudha. Haalli ammaan tana deemaa jiru shira bifan beekamneen yeroo takka takka gaafiin akka nam tokkotti aniif gaafadhuutu jira ta'u uummanni Oromoo illee aniif gaafatuu qabu. Masaruma mootummaa saniitu dhimma Oromoo irratti rakkoo qabamu. Uummata namachi keessa seenuu rakkoo qabaa waan qoratanii warri silaa waan siyaasaa qoratuu fi warri immoo wahuma bakka san jiruu qoratuutu dursa. Arra sadarkaa addunyaatti Oromoo uummata waggaa 150 gabroomeetu aangootti dhufe jaaniiti sadarkaa badhaasatti sadarkaa beekamtiitti kan namaa jira jechuudha. Ilmaan Oromoo badii kalee hojjetamteef diinaa wajjin turtan hin jenne tole jeete eega badii kalee irraa barattan jaanii ifitti fuudhanii haala jiruu fi duraan biyya keessaa bahe hundinuu walitti deebi'ee yeroo caata ka jala galee ilmaan Oromoo gammachuudhaan simatanii ifatti baane jaanitti dukkana kalee caalatti deebi'uudhaaf deemna jechuudha. Haalli ammaan tana deemaa jiru kun shirri mana masaraa mootummaa takkaa yeroo afran san keessaa bahu hanga ammatti dhumaatii Oromoo oolchuu hin dandeenye. Hamma jennutti warri duraan Oromoo fixaa ture diinaaf fixaa ture jenna malee hamma if keessatti abbaan ifiif dha'eef hin danda'u jedhan. Dhumaatiin Oromoo irra ilaa har'aa gahaa jirte akka if booda deebinee yoo laalle waa hedduurraa mul'ata jechuudha haala amma deemaa jiru kana. Ilmaan Oromoo har'aa alaa fi keessaaf muummicha ministeeraatii fi lammaadhaas mormii irraan qaban Oromoo ta'uu isaanii itti dhagahamni Oromummaadhaa isaanirraa mul'ataa hin jiru. Arra Oromoon alaa fi keessaayis lola dadhabatee jira. Ilmi namaa lola ni dadhaba. Arra sadarkaa kanatti Oromoon keessaa fi alaan tokko taate qabsoon biyya galtee karaa nagaatiin haa qabsaa'anii jecha galgala ganama waliigalle jecha galgala gaafa walirra lola labsuun ilmaan Oromoodhaa ka seenaa Oromoo keessatti jiruu fi jireenya isaanii dhiisee dandeettii qaban dhiisanii jireenya isaanii dhagaa boraafatanii hidda mukaa nyaatanii jiraachaa ture irratti lola labsuun akka humna dheengatti ammaan dura shororkeessitummaa haafne kajaanii afaanuma dubbatan arra deebi'anii uummanni kun nagaya jeekan jedhanii uummata nagayaan taa'u bakka jirutti deemanitti dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoo jechuudha. Ija uummata Oromooti. Uummanni Oromoo yeroo haga gabaabduu tana keessatti dhugaan eessa akka jirtu adda baafatee jira. Ifin sobinaan jaana warra mootummaa sanirra jiruus ammaan tana Oromoo haa ta'u warra biraa haa ta'u if sobuudha kana jechuudha. Dhugaa jirtu riyaalitii irra walii galame sanirra gabbu'anii dhumaatiin Oromoo hafuu qabdi. Oromoon dhumaa Oromoon masaraa mootummaa keessa seene jenne wanni irra diban taatu dubbiin siyaasaadha. Irra dibatu. Maayimaasha tokkotu jira intala takkaatu haati bira dhufte. Haadhaan maal jette intalti yaa ayyooti yaa gurbaa kanaa wal dinnee jette. Wal dinnee jettee haadha bira hoggaa dhufte. Ganama gabbaatee gurbaa bakka inni hojjetutti bira dhaytee yaa obboleessa wandimmee jettee itti mammaramte. Kana haati suutuma maddi garte. Ammoo isaan shira sawwanni dalaganiif haati tuun wahirraa barbaadde
wahin galchuu san diddaa fi waa tilaachuu diddaa fi shira kana uuman kana haati irra dhaabbatte shira abbaan fedhee hudhoysu shirri dirreebba galgala deebitee akkuma aadaa isii ayyoo diye gurbaa kana walii galuu hin dandeenye wal dinnee on biraa deeme malee jettime sa'intal jetteen galgala wal dinne jettee tan birte ganama gabbaatee wandimme taadhaa beettee waan akkana wandimme fi wal dinne waliin hin deemtu takkarraa gori jette dubbiin biyya keessaa deemaa jirtu tan tanaan dabalata oromoo maal jette ilma eenyuu dhaleen jaanii jedhan eenyuu guddise jaanii rakkoon arraan tan oromiyaa keessatti deemaa jirtu waan kanaan wal fakkaatti nagayni nagay araarri araara ilmaan oromoo tokko haloola barbaadaa jiru hin jiru abbootii gadaa ta'u abbootii amantaa ta'u hayyoota hundi nagaya labsaa jiran maaliif nagaya qabachiifna jedhanii nagaya kana isaanii cabsaa jira mootummaan goo harkaa qabdu addunyuma tana irratti hin dhageenye dirree kubbaadhaa tolchanii adoo daanyaan jidduun jiraanne kubbaa taphattoota jidduu darbanii wal caccabsaa jechuudha akka kun haalli biyya teenya keessa mul'ataa jiru dirree kubbaadhaa kubbaa taphattoota jidduu darbanii adoo daanyaan hin jirre uummanni akka wal caccabsuuf waan saganteeffame kun addunyaa tana irratti dirreen taphaa daanyaan jiraachuu qaba seerri bakka sanii eegamu qaba abbaan seera cabsu gaafa seeraan kabajajee waan fudhatama qabu miti eenyuyyuu siyaasaan akka jarra abbaa gadaa jetti seenaan isaa yaadatu siyaasaa jechuun nama mutaa liqimse namni abbaan fedhe arraan booda oromoo bakka amma jirtu tana ra'ibbooda deebisu warri abjuudhaan mootummaa amma jirtu jalatti mataa qabatee oromoo dhiibee baasuuf qabeenya isii irratti alagoomsuudhaaf tattaafataa jiru abdii murachuu qaba ifitti himuu qaba oromoon akka qullummaatti akka gartee lammii biyya sanii abbaa biyyummaa kabajaniif oromoo akka oromoo beekuu qaba rakkoon Itoophiyaa oromoo Itoophiyaa furmaata harkatu qabu inni lamaan kun oromoon sabaa sablammoota biyya sanirraa rakkoo hin qabu rakkoo dhabuu isaa qabsoo qeeroon gaggeessaa turte irratti waan argame arra qabsoo qeeroon qabsooytee adoo lammii biyya san keessa jiru akka qeensarraan cabsin asiin geesse tana arra deebisanii nyaata namaa qopheessanii hashawwaatti naquu jechuu cirracha haalli deemaa jiru kana fakkaata kana akkanattiin argan tole egaa oo Abdallah hedduu galatoomii fayyaa ta'e galatoomii tole obbo Mahamad Ahmed egaa dura taa'aa koonyaati mee sagantaa guyyaa irraa kana gabaabdumatti egaa jalgarbii galatoomii naafeeruu keetii fi biyya Mahammadii akkasitti durba koonyaa mul'isa abbaa gadaati arraan tana nuti deeggartoota keenya hawaasa keenya hunda afeerree asitti ammayyii guyyaa waboodhaa haala gaariidhaan kabajannee jirra hedduu gammannee jirra kanallee warri biyya jiranillee akkuma keenyatti akka isaan yeroo hundaa gammadan abdiidha qabna haa ta'u waan tokko dubbachuulleen barbaachisaadha yeroo ammaan tana keessatti haalli biyya keessa jiru bareedaasi hamaasi haa ta'u immoo irra hedduun keenya wanni silaa namni keenyaas hedduu yaadu yeroo ammaatti kan biyya bulchaa jiru waan oromoo ta'aniif jecha oromoon fi oromoo irratti hin duultu yaade jedhu sammuu keessaa qabna dhugaadhaan mallee akkasuma garuu akka laallee garrutti odoo oromoon nu bulchuuti caalatti hedduu uummanni keenya dhibdee guddoo keessa seenee jira kanaafuu waan ifa tahe tokko addi bilisummaa oromootis lafa nuu kaa'ee jira uummanni keenya haala amma jiru kana akka gaariitti hubachuudhaan ilmaan oromoo irraa duuti akka dhaabbattu sadarkaa duraatti dura dhaabbachuun hunda ilmaan oromoo dirqama keenya kanaafuu dubbii tanaa akka gaariitti namni keenyaas xiinxalee beekee dhugaa jirtu haala jirtu beekee waan ifii hiree ifii murteeffannaa ifii irratti qeeroo fi dargaggoon har'aas boruus waan keenya jaanii irratti tumsuun dirqama waan ta'eef jecha itis isin cinaadha jirra waan oromoo teenyaaf tolaa irratti akka gaariitti akka waliin hojjennuun dhaamsa isinidha. Tole obbo Mahamad Ahmed hedduu galatooma. Tole warra argaman keessaa tokko Sheekh Mahammad Saani Shankifee jedhamu.
Egaa ishee masaanii mee sagantaa guyyaa irraa kana akkamitti ilaalte? Sagantaa guyyaa irraa sagantaa baay'ee sagantaa bareedduu sagantaa gartee fuuldurallee deemuu nama yaachiftu jechuudha. Namni hangi jiru jira walitti dhufee asitti waan danda'u godhee asitti wal dabarfatee guyyaa ayyaana waboodhaa kabajuun hedduu waan gaariidhaan jira. Tole egaa akkuma beektutti yeroo ammaan tanaa yeroo woboon haala hammaa keessa jirudha. Yeroo woboo naannoo tokko qabanii kan achi qabanii akka malee woboonis ofirraa ittisaa jira garuu isaan itti duulaa jiranidha. Mee haala kana akkamitti ilaaltame? Haalli kun akkuma wallistoonni ijaanitti karaa warraaqaa dheeraa daddabaa kan bahaa bu'ii qabu namnummaan haqaaf warraaqu irra deemuu hin dadhabu akkuma ijaanitti tanaafuu irra deemuu hin dadhabnu waboon dhugaadha miidhamuun ni jira walloluun ni jira ammoo haalli kun haala badaa haala duraan itti walii galirra caalaa deebi'anii waan akkanaa godhuun nulachuufuu bu'aan qabu waboo teenyafis bu'aan qabu jaraafis bu'aan qabu. Wanni bu'aan qaba waltaanee tokko taanee tokkummaa waan irra walii galle kabajnee kabajummaa saniin jeeqama kana dhiibnee nageenya uummataa eeguudhaatu irra jira jechuun amana. Namoonni tokko achuma karuma jara warra mootummaa wayyaanee hojii dalagaa ture kana keessa isaanii san dho'isuudhaaf ABO wayyaanee hojii jira jedhaniiti hedduu olola kijibaa kana wal jalaa fuudhanii oofaa jiran. Yoo ABO wayyaanee hojii jiraate ati ABO hojii guyyaa tokko ni jiraata ni gargaarta. ABO hojiidhani ana ABO waan inni ta'e argeetiin biraa dhufee kaasii taa'ee eeguma nan dhufee waan achitti hin argame kaasitti argame jedhanii olola oofaa turan hedduu jira. Kanaafuu ABO'n isaanii wajji walii gale jechuun madaa isaanii ta'ii qaban ta'u uummata keenya godhaa turan dhoofachuu jecha uummata keenya waan akkana nama godhaa jiru beektaa. Hinaaffadha tuni hinaaffatu kana godhaa jira yoo jarri kun dhufee biyya qabate nuti dhabamne waan jiruuf kana godhaa jiranii kana immoo irraa deebuu qaban nuti san hin goonu waan itti walii galle san goonee sanumaan fiixa bahuu barbaanna ammoo hawaada dura deemee nu diige sangaa isaa itti gaafatama. Tole egaa Sheemmashaanii Shankifee gaaffii deebii gabaabduu nu waliin goote kanaaf hedduu galatooma. Atilleen galatoomii inshallah fayyada waan kana nagaafatteef mirga Oromooti ABO'n ni moo. Okay saartu arra maaliif dhufte? Arra guyyaa gammachuuti Viva Wabo ani ABO hedduu ni jaaladha. Oromoon hundi Wabo jaaladhu qabdi. Wabo jaaladhu qabdi. Oromoonni cufti Wabo jaaladhu qabdi.